Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduu isinitti himaa oduu waliin ana Jarsoo Wallooti. Magaalaa Bullee Horaatti duula namoota nagaa jumlaan hidhuu cimee itti fufe jedhu jiraattonni. Magaalaa Bullee Horaatti duula namoota nagaa jumlaan hidhuun cimee itti fufu jedhu jiraattonni. Godina Gujii lixaa magaalaa Bullee Horaatti jiraattonni jumlaan qabamanii hidhamaa jiraachuu akkasumas ammoo hidhaan kan durarraa bifa jijjiirrachuun daran dabaluu jiraatan magaalicha OMN itti hime. Kana malees sagaleen dhukkaasa guyyaa irraa guyyaatti dhagahamaa kun ammoo tasgabbiin akka hin sochoone nu taasiseera jechuun koomatu jiraattonni. Naannawa magaalaa Bullee Horaa maqaa wabootiin isin keessa jira iddoo isaan jiran nuuf eeraa jechuun maanguddoos doorsisaa jiru jedhame. Keessummeessituu torbee kana haala dura hin baramin naannawa magaalatti qubachuun nageenya hawaasaa gola jiraachuu maddi keenya garasii dubbifne himeera. Oduma walqabateen godina Shawaa lixaa aanaa naannoo keessatti qonnaan bultoota shanee wajjin hiriiroo qabdan jechuun jumlaan hidhamaa jiraachuun gabaafame. Waraanni biltiginnaa uleedhaanis namoota reebuu kan jedhu namni dhimma kana itti dhiyeenyaan beeku haalli nageenya naannichaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu dubbata. Aanaa naannoo keessaa hamma ammaatti namoonni baay'inaan isaanii 25 ol ta'an kan hidhaman ta'uu odeeffanne. Naannoo Amaaraa bakkoota humnoonni TPLF to'atan keessatti haleellaan qilleensaan raawwachuun gabaafamee jira. Naannoo Amaaraa bakka humnoonni TPLF to'atan keessatti guyyoota lamaan darban haleellaan qilleensaa jabaan raawwatamaa akka ture dubbii himan TPLF Reutersitti himan. Obbo Geetaachoo Raddaa jimaata bilbilaan Reutersitti yoo himan haleellaan qilleensa jabaan kun waraana Itoophiyaa fi kan dargaggoota lafoon namoota TPLF haleelaa akka malan akeekkachiistuudha jedhan. Guyyoota kamisaa fi jimaatarraa naannoo Amaaraatti gama qilleensaa fi lafoon haleellaa jabaachuu maddi oduu AFP'n maddeen gargaarsa namoomaa fi finciltootarraa mirkaneeffanneedha jechuun gabaaseera. Waraana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti ergaa eegalee ji'a 11 kan lakkaawwame yoo ta'u namootni TPLF naannoo Amaaraa ergaa seenanii ji'ootni lakkaawwamaniiru jedhu. Akka oduun gama Walloo kaabaatti bu'aa agarsiisaa jirutti haleellaan qilleensa irraa kan uummanni Oromoo Walloon baay'inaan miidhamaniiru jedhamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa naatoo tokko malee maqaa TPLF haleeluu jedhuun Walloo rukutaadha kan dubbatamaa jiru. Oduu gaddaa dargaggoo gaa'ela raawwachuuf guyyaa tokko isa hafe waraana murna ajjeesuun kaadhimaa isaa dhabamsiisan. Godina Wallagga lixaa aanaa Boojii Dirmaajii ganda Agaaloo Saliiqaa jedhamutti qotee bulaa maqaan isaa Obbo Badhaasaa Raggaasaa Nagaarii abbaa ijoollee lama rasaasaan yoo ajjeesan dargaggoo Taammiruu Gammachuu Kifiluu jedhamu kan guyyaa har'aa onkololeessa 10 bara 2020 tagga. Gaa'ela isaa dhaabbachuuf jedhu qophii irraa osoo jiru guyyaa kaleessaa onkololeessa 9 bara 2020 takka cuubeen qaluun ajjeesanii kaadhimaa isaa yookaan durbee inni fuudhuuf qopheeffate buutanii ukkaamsuun achi buute ishee dhabamsiisaniiru. Guyyaa kabaja ayyaana irreechaa Hora Arsadee namoonni qabaman dararamaa jiraachuu isaanii himame. Dargaggoon guyyaa kabaja ayyaana irreechaa Hora Arsadee waraana biltiginnaatiin qabame hedduun magaalaa Bishooftuu manneen hidhaa garaa keessatti dararamaa jiraachuun dhagahame. Dargaggoon hidhamee gadhiifame kan maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne tokko dargaggootni magaalaa Bishooftuu keessatti hidhaman jiran baay'inni isaanii 500 olitti kan tilmaamaman ta'uu eeruun waajjira poolisii ganda duwwaa tokko qofaatti nama 100 ol ta'an hidhame jedhame. Namoonni 100 magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokkotti waliin hidhaman keessaa 600 mana kutaa tokkotti yoo hidhaman dargaggoota 40 immoo kutaa biraatti hidhamanii jiraachuu hima. Oduu maddeen alaa irraa arganne baqattoonni Itoophiyaa fi kan Liibiyaa keessatti guyyoota 10ffaaf mormii irra jiru. Lammiileen Itoophiyaa dabalatee godaantonni biyya Afrikaa garaagaraa Liibiyaa jiran dararaan hamaan nurra gahaa jira jechuun torban tokko oliif mormii dhageessaa jiru.
Godaantonni kunneen manneen hidhaa biyyattii keessa jiranitti dararaan isaanirra gahu akkasumas sarbamiinsa namoomaa nurra gahaa jira jedhan mormuuf waajjira UNHCR magaalaa Tiroopaalitti argamu fuulduratti mormii dhageessaa akka jiran beekameera. Godaantonni kunneen torbee darberraa eegalee guyyaa kurnaffaa fuulduruma san oolanii bulaa jiru. Godaantonni kanneen keessaa daa'immanii fi haadholii keessatti akka argaman suuraalee qoodaman irraa hubatamuu ni danda'ama. Dhaabbata mootummaa gamtoomanii dhaabbatni baqattoota UNHCR damee Liibiyaatti argamtu. Gama isaatiin baqattoonni hedduun gara waajjira isaa CDC jedhamutti dhufu mirkaneessuun humnaa ol akka itti ta'e himeera. Hoogganaan ejensii baqattoota UN damee Liibiyaa Yuutersiif odeeffannoo kenneen yoo xiqqaate baqattoonni 6 tursiisa baqattoota Tiroopaalitti rasaasaan ajjeefamaniiru jedhan. Baqattoonni hedduun giddugala tursiisa baqattoota kana keessaa cabaniis miliqaniiru kan daandiidhuma dhiheenya isaatiin argamu walitti qabamaniiru jedhan. Fuula Facebook dhaabbatichaan ergaa qoodamee CDC fuulduratti namoonni haala hin eegamneen dhufuu isaaniitiin akkasumas hokkora babal'ataa dhufeen hojii idil CDC dhaabbateera jedheera. Dargaggoon Abdurrahman Abdulqaadir Liibiyaa keessa waggoota 6 akka jiraate BBC'tti hime. Mootummaan Liibiyaa nuti ka'ee nama qabee mana hidhaatti guuruu eegaleera jechuun madda guddaan rakkoo keessa akka jiran hime. Dargaggoon kun dabaluun hatattamaan biyya kana keessaa akka nu baasan gaafataa jira jedhe. Kana malees baqattoonni biyya Itoophiyaa fi kanneen manneen hidhaa keessatti guuraman kanneen kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa cabsanii akka bahanis gabaafamaa kan jiru yoo ta'u kanneen lubbuun dabares akka jiran himamaa jira. Gabaasaan ergamanii deeggarsa UN Liibiyaa keessaa UNSCMIL torban darbe keessaa baaseen yoo xiqqaate gandoota keessa namni tokko yoo ajjeefamu 15 ammoo miidhaan cimaan salphaa irra gahee jira jedhe. Akka gabaasa kanaatti humnoonni nageenya mootummaa Liibiyaa bakka Gargaareesha jedhamuu fi bakka godaantonni fi kuuloo galtoonni heddumminaan itti jiraatan seenuu duula geggeessanii miidhaa geessisanii jiru. UN akka jedhutti duula mootummaa Liibiyaa geggeessaa jiru kanaan daa'immanii fi dubartoonni dabalatee yoo xiqqaate namoonni 4,000 ta'an hidhaa bahaniiru. Akka dargaggoo Abdurrahman jedhutti namoonni manneen hidhaa mootummaa Giraayinyaa jedhamu cabsanii hidhaanii hokkora dabalatee lubbuun namaa darbuus ni hima. Viidiyoowwan bakka sanii argaman akka mul'isutti dargaggoon dhibbaan lakkaa'aman barreeffamoota afaan Ingiliffaa afaan Arabaa qabatanii mul'atu. Ergaawwan mul'atan keessaa lubbuun qabattootaaf xiyyeeffannoo baqattoota gara bakka nagaa qabuutti godaansisaa kan jedhuu fi dhaabbanni mootummaa gamtoomanii UN gamtaa Awurooppaa EU gamtaan Afrikaa EU akeeka isaaniif birmatan barreeffamoota gaafatan qabatanii jiru. Kana malees dargaggoonni gaariin miidhaa qaamaa irra gahee mul'ata. Dhimma baqattoonni himatan keessaa manneen hidhaa kanneen keessaa dararaa irra gahaa dabalatee eegdota manneen hidhaatiin maallaqa hedduu akka maatii isaaniirraa ergisiisan dirqamaa himu. UN gama isaatiin ibsa torbee darbe keessaa baasee mootummaa Liibiyaa to'annoo jala oolchuu fi hidhaa seera qabeessa hin taane akka dhaabuu gaafachuu daa'immanii fi dubartoota hidhees hatattamaan akka gadhiisu gaafate. Qondaaltonni Ameerikaa erga loltoota isaanii baatii hagaya kaasee Afgaanii baasee booda yeroo jalqabaatiif fuulaa fi fuulatti bulchitoota Taalibaan waliin mari'atan. Marii Kaataaraa keessatti gaggeeffameen dhimmoota mankaraasistoota to'achuu dabalatee lammiileen Ameerikaa baasuuf deeggarsa namoomaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu qondaaltonni himan. Ameerikaan waliigalticha tilmaamootaaf beekamtii kenneen akka hin taane hime.
Waligahiin kunis ergaa humnootni Ameerikaa biyyattii keessaa bahanii haleellaa cimee ergaa raawwateen guyyaa tokkoon booda haleellaan badii balleessuu masjiida kaaba magaalaa Kunduuzaa irratti raawwatameen yoo xinnaate namoota 50 ajjeefamanii 100 ol madaa'aniiru jedhu. Egaa daawwattoota keenya oduu biyya keessaa fi alaa qindeessee kan simbiraan gahaa ture ani Ejersoo Wallooti haga waan nu waliin turtaniif galatooma.